Hi guys, salam alaikum. Akkam nagaha jirtu fayyaa keessee nagaha. Like, share, subscribe gochuun dagatina fishii akkana fakkaatu kana waliin hojjechuuf deemna. Dagatina like, share, subscribe gochuun akka jaalala komeedaa akka jaalatan abdii qaba. Ya salaam. Kan akka argitan kana. Wow. Hedduu tokko bareeda. Loomii keessanii dhufanii chaantii nyaachuudha. Like, share, subscribe gochuun godhina waliin daa'ina. Let's go. Okay, as bira aasaa qabna. Yookiin fishii qabna as bira akka argitan kana foon isaati. Lafee sirriitti qabu kun xiqqoo bismara kan keessa bichaa akkana qaba. Lafeen qabu jecha badna. Wanti kun በጣም ቀላል waan ta'e easy dha yeroo keessan. Homa waan akkas sa'aatii namarraa fudhatu miti. Akka qallaalitti wajjinne nyaachuu hin dandeenna. Okay. Asgoone asbira qullubbii powderii qabna. Kana qullubbii powderii isaa jechuudha. Black pepper qabna. Asbira duqeetii qabna. Soogidda qabna. Qallaala jechuun waan dafanii hojjetanii nyaatuu danda'ani. Okay. Asbiratti qullubbii isaa powderii isaa kana jechuudha. Tigoona. Gara lichinu galabbata. Okay. Asinis akkasum. Asinis akkasum. Gara lichinu. Hedduu tokko bareeda. Waan akkas sa'a dheeraa namarraa fudhatu miti. Daqiiqaa 20 keessatti waan godhanii nyaatamuu danda'u. Black pepper. Okay, asbiraan black pepper ammas. Fayyaaf hedduu tokko bareedaaf fishin. Warri ulfina qannasuu feetanii furdina jechuu kiyya. Fayyaaf hedduu tokko bareeda. Fishii baay'inaan fayyadamuu yaala. Asbiraan soogidda qabna. Soogidda kun baay'ina isa gootanii sorry. Akkasuma gara lachittu asii kun akkana xiqqoo isii irra riina akka sirriitti nuuseen angilaafsiin qabadhaaf. Gilaafsi godhachuuf yaala yeroo hojjettanii hafuursa waan ulfaatuuf. Okay. Kuma jala hafi kanallee qimma isaati. Just jala gad deebi'e. Okay. Seenuu qabaas keessa akkas. Okay, እንጠበስና ይችላል። ስፕራ ስካካው ወለች ዴብስኔት ዱቄት ይቀምና
duqeetii nutsuu isaa jechuudha. Duqeetii kana finne saanii biraatti illee godhuu hin dandeettan. Just akkana maratti godha. Duqeetii isaa akkana gooneen booda fishii kana aasaa jechuudha. Asirratti akkana goota. Xabbasuudhaaf yeroo jettu duqeetiin si gargaara jechuudha. Duqeetii normaalii duqeetiin hedduu tokko hin magaalessaa yoo xabbafamu zayitiidhaan xaamii qaba jechuudha. Osoo ittiin baay'ifne irruma irra kuni qaamni isaa akka nu jalaa hin hafne irratti dibaa. Isa waan ta'eef ka mi'eessuyyuu there we go. نطبخناቸው ከነጎኔን ቦታ ኦኬ አስብራ መጥበሻ እቀምና ማሊን ጠበስነ ሆጅተን አዘይቲ ኖርማሊ ኦሶንተን ኢሰከናን ጠበስናችሁ ዳዳ ለጋ ጀደማ ዳዳ ፍሬሽ ይሳይቹ እንጅራምት ዳዳ bilchaate hin turin kuni so ዳዳ የሮጀኑ ነው ከነ ኢሰከና ወልት dabalee qima midhaan tursine akkasitti beesine dhadhaaf fayyadamna. So kuni isa fresh dha jechuudha. Isa kanaani fi olive oil itti dabalee hojjanna. Okay, maxbashaan keenya oo'eera. Xiqqoo daballa. አበቁ ጣዕምን isa hedduu tokko bareeda mokkora akka jaalatan abdii qaba zayitii osoo hin ta'in isa kanaan jechuudha. As bira olive oil qabna. Come si? Zeytun canini araban ya. Zeytun canini. Isa kanaan xabbafnaa jechuudha. Akkana nu baqeen booda aasaa keenya finne keessa keenna. ያው መጥበሻን ንጹህዳ waan biraatii waliin dhaawaan tureef kun aasaan keenya akka argitan suura jira. Qophaa'ee bismillah. Abidda xiqqoo ishee jala xiqqaatee suuta dhee akka dhaabbatee xiqqoon daballaa ibidda. magaalatu qaba daftanii ingalabxina cina tokkon sulti magaalatu qaba maaliif jennaani fishing kuni yeroo hinjiraamti lallaafa waan ta'eef yoo akkana galabbat uftaatan wajjaan akka sinjalaan cabnee fi xiqqoo ishii yoo bilchaate hin jabaata jechuudha galabbat ufnutti
nu qallala. So yeah, habilchaatu seera. Kana gubbaarra fida akka jabaatu yeroo gadabban akkanatti jalaan qallalachuu kiyya. Not kan wow. Kuna karbitan kan tabbasana masyaallah. Wow, kanis asuma tabbanacha. Waan luqeetu qabu bakka buuf wal jedhama. Normally zayti akkuma jedhamas zayti gubbaarratti dhiqa. Zaytiin waan ho'aa ta'eef xabbasaa dhufa jechuudha. Gubbaasaa kanarra yeroo raqqinyu zayti moo dhadhaa jedhanii nama kate dhadhaa mire dhadhaa zayti kanumaafuu zaytiin ne waan okay. Kana yeroo gubbaarratti bilchaataa dhufa jechuudha. Xabbasni geessine kasbaa argatan kun ruuzaa yoo feetan ruuzaa nyaatanii yoo feetan akkanaa nyaatanii akkuma jaalatanii jechuudha. Salaam asbiraa ruuza qabna. Kuruzni waan biraatti hojjetame kana argatan namni ruuza kana arguu feetan akkatti hojjetame iddoo tokko bareedaa koomanti jala naa barreessa. Ruuza bareedaa Garasiisa kennaa deemna jechuudha. Kun akka argitan kanatti hojjannee geessine hedduu tokko bareedaa akka jaalatan abdii godha. Nyaata fayyaaf illee hedduu tokko bareedaati. Kun akkanatti loomii yeroo nyaannu irratti akka cuunfinuufi maashaallah. Yaa akka jaalatan abdii qaba. There you go. MashaAllah. Ya haga video biratiin walitti deebinutti videoon hadhaa kenna kanuma fakkaata. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Ya videoon kenna hadhaa kanuma fakkaata. Haga video biratiin walitti deebinutti nagahatti. Horaa bulaa. Bye bye.